Bareedduu Aseet Darajjee kan badhaasa birrii miliyoona 67 eeggachaa jirtu. Dorgommii bareedinaa Miss World bara 1951 High-Tech Hybrid Telangaanaatti taasifame. Bara kana yeroo 72ffaaf Hindii keessatti gaggeeffame. Lammiin Itoophiyaa Aseet Darajjee dorgomtu ishee Taayilaand duubaan sadarkaa lammaffaa baate. Dorgommii kanaan lammii Taayilaand Oppal Shuchaat Chungrii tokkoffaa baate. Lammiin Itoophiyaa Aseet Darajjee lammaffaa yoo taatu, lammiin Poolaand Maajaa Klaad sadaffaa baate. Akkasumas dorgommii kana irratti warra tokko hanga 3 irra dursanii dhufan hundaaf badhaasni kan kennamu yoo ta'u, Oppal Shuchaat kan dursite ammoo gonfoo daayimendiitiin faayamanii badhaafamti. Badhaasa doolaara miliyoona 1 waancaa kan injifachuu isheetiin argattu malees waggaa tokkoof biyya Ingilisitti dabarsuun baasii hunduu kaffalamee Project Beauty with Purpose jedhamu jalatti imala tola ooltummaa idil addunyaa taasisuu ni dandeessi. Dhaabbileen faashinii idil addunyaa adda addaa waliin waliigaltee beeksisaa fi maqaa daldalaa doolaara miliyoonaan lakkaa'amu mallatteessiti. Taansee kan jirtu Aseet Darajjee ishee biyya keenyaati. Aseet dorgommii kanaan sadarkaa lammaffaa argachuu isheetiin doolaara 500,000 yookaan maallaqa keenyaan birrii miliyoona 67 ol kan injifatte yoo ta'u, diizaayineroota addunyaa fi dhaabbilee faashinii beekamoo ta'aniin dhiyeessii bilisaa isheef kennama. Dhaabbilee meekaappii fi faashinii addunyaa irratti beekamoo ta'aniin beeksisa adda addaa ishee hojjechiisu. Ambaasaadara maqaa yookaan biraand ambaasaadar taate doolaara miliyoonaan lakkaa'amu argatti. Konkolaataa irraa kaasee hanga manneen daldalaa qananiitti oomishaalee isaanii beeksisuuf kennaa bilisaa isheef dhiyeessu. Aseet akkasumas dhaabbilee beeksisaa idil addunyaa waliin ta'uun VIP Travel Package uumuuf hojjetti. Kunis daandiiwwan qilleensaatiin bilisa gara biyyoota adda addaatti akka imaltu ishee dandeessisuu danda'a. Hoteelota urjii 5 addunyaa guutuu keessaas bilisaan buluu dandeessi. Sadarkaa sadaffaa kan argatte Maajaa Klaad lammiin Poolaandis badhaasa maallaqaa doolaara 250,000 fi carraa adda addaa ni argatti. Bareeddiiwwan addunyaa biyyoota adda addaa 108 ta'an dorgommicha irratti hirmaachuun bareedduu addunyaa bara darbee lammii Cheek Rippaabilik irraa gonfoo fudhachuuf wal dorgommiin xumurame.